ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu akkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha kun Soofummaa Raappiidha. Anis Mu'eedha. Qophii keenya kanarraa keessatti dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan bilbila keessanirraa dhabuun qabne gonkumaa appiiwwan mimmiidhagoo ta'an lama qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Appiiwwan kunneen maal maalidha? Akkamitti itti fayyadamuu dandeessu isinitti kan agarsiisu ta'a. Appiiwwan kana taasisumaa bilbila keessanirraa dhabuu hin qabdani. Anis appiiwwan yeroo itti fayyadamu baay'ee na gammachiisanidha. Baay'ee kan isin tajaajilanidha. Appiiwwan kunneen maal maalidha? Waliin kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa warroonni gara channel kanaatti haarawaa dhuftan baga nagahan dhuftan isiniin jecha warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoowwan haarawaa yeroo galakkisu mallattoo notificationitiin akka isin ga'u gochuu dandeessanii viidiyoo kanallee like godhuudhaan eegalaadha. Amma appoota lamaan akkamitti itti fayyadamtu eessaa argattan kan jedhu kan isinitti agarsiisu ta'a jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo nafaana turaadha. Egaa appiiwwan kunneen lamaadha. Akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan inni appiin jalqabaa Teleport jedhama. Inni lammaffaadha immoo Neon Lead Keyboard jedhama. Keyboardii baay'ee miidhagaa ta'edha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan kanneen lamaadha kan isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti mee Teleport akkamitti itti fayyadamna? Eessaa arganna? Faayidaan isaa hoo maalidha waan jedhu haa ilaallu. Egaa Teleport argachuudhaaf salphumatti dhaggeeffattoota kan koo Play Store keessanirra seenaadha. Erga Play Store irra seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo bakka search bar kanarratti Teleport jedhaati barreessaadha. Egaa isa jalqaba irratti isinii dhufu kanaadha. Teleport isa jedhu kana okay click godhaadha. Akkuma amma argaa jirtan Teleport jedhee jalqaba irratti photo editor ka jedhu jalqaba irratti isinii dhufee jira jechaadha. Isa irratti okay jechuudhaan install godhaadha. Open gochuu qofa nagaafata. Isin install gochuu hin dagatinaadha. Sababni isaas gara mobile keessanitti akka isiniif bu'u appiin kun jechaadha. Egaa appiin kun kan isin fayyaduuf maalidha waan jedhu amma immoo waliin ilaalla. Karaa lammaffaa liinkii appiiwwan kanneenii Telegram kan koo jala ni argattu. Telegramni kan koo kan amma asirratti isinii barreesse kanaadha. @Mu'e1 jedhaati barreessaadha. Telegram keessan search bar irratti barreessitan salphumatti na argachuu dandeessanii. Akkanumallee description video kana jalatti ni argattu. Nafaana turaadha. Egaa Teleport faayidaan isaa background photo jijjiiruudhaaf isin gargaara. Photo tokko yookaan suuraa tokko background isaa fokkataa ta'uu danda'a, bakka hin taanetti ka'uu dandeenya. Suuraan sun baay'ee miidhagaadha. Wantoonni nu duubaa mul'atan immoo background keenya irratti yookaan dugda duuba keenyatti mul'atan baay'ee fokkataadha jennee yoo kan yaadnu taate Teleport kanatti fayyadamne dugda duuba suuraa keenya suuraa barbaanneen yookaan background qopheessine yoo qabaanne isaan jijjiiruu ni dandeenya. Akkanumallee appiin kun backgroundiiwwan mimmiidhagoo ta'an nuuf qopheessira. Akkamitti itti fayyadamna? Akkanumallee footoo keessanillee edit gochuu ni dandeessanii. Nafaana turaadha. Jalqaba irratti open gootanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura ani waan itti fayyadamaa tureef permission nan gaafanne. Isin garuu permission isin gaafachuu danda'a. Allow jedhaati seenaadha. Yeroo jalqabaatiif yoo ta'e jechaadha. Yeroo keessa seentanii allow jettanii seentan suuraa kaasuu eegala. Akkuma argitan suuraa kaasuu irratti argama. Jalqaba bakki inni irratti argamu kun suuraa kaasuudha. Inni lammaffaa irratti argamu inni hedduu kun suuraa san gara ofiitti fi gara alaatitti jijjiiruudhaaf kan isin gargaaru. Suuraa immediately suuraa fiitan kaasuudhaaf kan isin gargaaru. Achuma irratti kaaftan achuma irra background jijjiiruu dandeessanii. Akkanumallee suuraa tokko background isa jijjiiruu barbaadan as dhumarratti mallattoon gaalaarii jirti. Ishee click gootanii asirratti mallattoon raayitii kun ni jirti. Ishee ni tuqxan jechaadha. San duratti garuu suuraan kun background isa maaltu argama? Wanta akka hoolaa duubaatti ni argama. Akkanumallee magariisni horiinni wayiillee ni argamu. Egaa dugda duuba isaarraa akkamitti akka dhiqu wanta kanallee mucayyoo kana qofa akkamitti akka hambisuu akka danda'u sistemni kun baay'ee kan namatti toludha. Akkamitti akka isin fayyadu isinitti agarsiisa. Asirratti right ishee jedhu kana click gootanii akkuma argitan duuba suuraa kana dhiquu irratti argama jechaadha. Egaa hair color ka jedhu jira asirratti dhaggeeffattoota kan koo kun fuula ishee jijjiiruudhaaf kallattii feetanitti jijjiiruu barbaadan bifa kanaan jijjiiruu dandeessan akka barbaadanitti fuula isaa akka bareechaa jiru argaa jirtanii isa barbaadan kalarii barbaadan argataniif suuraa keessan fuula keessanii sirreessuu ni dandeessanii. Inni biraa immoo kan asirratti argitan kolleejjii isa jedhu kanaadha. Suuraa kana baay'isuudha. sadii jechuudha. Suuraa 9 godha argaa jirtanii suuraa 9 ni godha jechaadha. Suuraa 9 isiniif godha jechaadha. Suuraa
tokko bakka sagaleetti sadi baay'isu sadiini asirratti college 2 times 2 jedha. Kanaafiyyuu inni kun immoo 4 isinii godha jechaadha. Baay'ee kan isin gargaarudha. Inni biraa immoo background blur ka jedhu jira. Asirratti akkuma argattan background isaa kana asirratti akka ifu gochuudhaaf kan isin gargaarudha. Inni guddaan kan guyyaa har'aa itti walitti dhufne asirratti custom background ka jedhu jira. Isarratti kilik gootan. Akkuma argattan suuraa kana custom background kanarratti kan itti fayyadamtan background ofii qopheessitan gaalaarii keessan keessaa fudhachuudhaaf fakkeenya mee isinitti agarsiisudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma akkuma asirratti argaa jirtan set custom background ka jedhu jira. Isa kilik yoo gootanii background gaalaarii keessanirraa akka filattan carraa isinii kenna. Fakkeenyaaf background tokko filadhee haa fiduani. Egaa filadhee jira jechaadha. Magaalaadha. Magaalaa baay'ee cimtuu ta'e kanaadha kan argadhe. Kanaafi background akka itti jijjiiru ni argitanii. Asirra mallattoo right jedhu kana ni tuqxanii. Akkuma argattan dhaggeeffattoota kan koo dugda duuba ishee haala kanaan jijjiiree jira jechaadha. Suuraa kana guddisuu ni dandeessanii harka keessanii qabdanii akka barbaadan kaa'uu ni dandeessan jechaadha. Garana siiqsuu ni dandeessan, garana siiqsuu ni dandeessan bakka barbaadan kaa'attanii background mucaa kana irraa dhiqee kan duratti argitanii jirtanii isa kana dhiqee immoo akka itti bareechee argaa jirtanii bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessan baay'ee kan isin gargaarudha jechaadha. Egaa download gochuu barbaadan isa asirratti mallattoo download jirti ishee kana kilik gootanii akkuma argattan waa lamatti isinii dhufa sheeriidhaa fi download ka jedhu jira jechaadha. Sheeriidhaa fi download ka jedhu jira. Isa sheer gochuu barbaadan nama biraatiif sheer isa jedhu kana tuquudhaan gara barbaadan sheer gochuu ni dandeessanii. Akkuma argattan imo irratti, telegram irratti, facebook irratti kan barbaadan irratti haala kanaan sheer gochuu ni dandeessanii. Inni biraa gara gaalaarii keessanitti buufachuu barbaadan download ishee jettu jira. Ishee kilik yoo gootan save isinii godheera jechaadha. Gaalaarii kan koo keessatti save godhee jira. Mee maal fakkaata wajjin haa ilaallu. Gaalaarii keessanii seentu. Egaa bakka inni galee ni ilaalla jechaadha. Teeleepoortii isa jedhu kana keessa galee jira. Egaa suurichi kana fakkaata jechaadha. Bifa kanaan dugda duuba suuraa sanii jijjiiree jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma argattan. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun mataan isaatu backgroundewwan mimmiidhagoo nuuf qopheesseera. Isa immoo akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu haa ilaallu. Aappicha keessanii seentu. Erga aappicha keessa seentanii gaalaarii keessanii seentu. Egaa suuraa ni filattan jechaadha. Egaa suuraan amma filadhe immoo isa kanaadha dhaggeeffattoota kan koo akkuma argattan isa duratti background keenyaan jijjiirree kan ofii keenyaa qopheessineen amma immoo kan aappiin kun nuuf qopheesse background akkamiiti ni ilaalla jechaadha. Raayitii kana kilik gootanii. Egaa higher color ni jedhu kalarii adda addaa jijjiiruudhaaf isin gargaara. Isa kanatti barbaadan itti fayyadamaadha yoo barbaadan dhiisuu ni dandeessanii akka feetanii edit gochuu ni dandeessan fuula keessanii fi rifeensa keessanii jechaadha. Egaa asirratti background ka jedhu jira. Isa irratti kilik yoo gootan akkuma argattan suuraa kana background barbaadaniin akkana jijjiiruu ni dandeessanii. Suuraa kanallee akkana guddisuudhaan xiqqeessuus ni dandeessan bakka barbaadan kaa'uu ni dandeessanii. Egaa haala kana background suuraa tokko jijjiiruudhaaf baay'ee aappii isin gargaarudha. Kun kan inni isiniif qopheessedha. Backgroundiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman isiniif qopheessee jira aappiin kun jechaadha. Haala kanaan jijjiira kan barbaadan kan filattan irra godhuudhaan dhaggeeffattoota kan koo save godhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf ani isa kana filadhee jira. Suuraa kanallee naannoo kana nan kaayaa. Haala kanaan save godhachuu yoo barbaadde asirratti mallattoo save fakkaattu ni jirti. Ishee irra kilik gootanii share gochuu barbaadan akkuma duratti isiniin jedhe share gootanii akkanumallee download isa jedhu kana gara memory keessanii yookaan storage keessanitti download gochuu barbaadan isa kana kilik gootanii save isiniin jedha asirratti. Ammas suuraa kan haa ilaallu. Egaa akkuma argattan dhaggeeffattoota kan koo suurichi kana fakkaata haala kanaan save nu godhee jira. Background irra jiru balleessee jira jechaadha. Kun kan aappiin nu qopheessedha. Isa kana immoo kan ofii keenya qopheessine background itti jijjiirannedha. Bifa kanaan aappii kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Gara aappii lammaffaatti haa seennu. Aappii lammaffaa keyboardidha. Neon Lead Keyboard jedhama. Aappii kana salphumatti Play Store irraa argachuu ni dandeessanii. Asirratti bakka search barii irra kanarratti Neon Lead Keyboard jettanii yoo barreessitan salphumatti ni argattu jechaadha. Isa jalqabarra jettee argamu kanaadha. Aappichi kana fakkaata jechaadha. Install gochuu hin dagatinaadha. Amboofadhee jira waan ta'eef akkaataa fayyadama isaa isinitti agarsiisa jechaadha. Kanaan duraan fakkeenyaaf keyboardiin ani itti fayyadamaa ture asirratti isinitti agarsiisu. Egaa kana fakkaata jechaadha keyboardiin ani itti fayyadamu kan afaan Amaaraas qaba, afaan Oromiffaas qaba, kan barbaadetti inni fayyadamaa ture jechaadha. Amma immoo akkamitti jijjiiruu akka danda'u isinitti agarsiisu. Keyboardiin kun baay'ee miidhagaadha. Isarratti kilik gootanii. Egaa yeroo jalqaba yeroo bantan kana fakkaata interfeesiin isaa haarawaa yoo taatan
permission isin gaafata allow jedhaati seenaadha. Kanaafiyyuu isa erga allow jettanii enable isa jedhu kana click gootanii akkuma argartan okay ke jedhu jira. Isa okay jettanii egaa kan itti fayyadamtan isa kamiidha isin jedha. Kanaaf fakkeenyaaf an kanan dura lamanan qaba jechaadha. Kanaafiyyuu isa neon lead keyboard isa jedhu kana irra click gootanii ni filatan jechaadha. Select godhatanii haala kanaan isiniif bana jechaadha. Egaa wanti baay'ee qaba jechaadha. Keyboardiiwwan mammiidhagoo ta'an ni qaba. Zeem ka jettu kana keessa yoo seentanii keyboardiiwwan kumaatama lakkaman as keessa ni jira jechaadha. Kan bittaadhaan argamu premium ka jedhu kun kan bittaadhaan argamu isa amma argartan kana jechaadha. Isa asitti free ta'e garuu asuma irratti free argachuu ni dandeessan jechaadha. Bifa kanaan isa kana keessaa tokko ni filattu. Fakkeenyaaf an tokko nan filadha. Isa kana filadheera. Erga filadhee booda apply ka jettu jirti. Ishee click gootanii egaa akkuma argartan bifa kana fakkaata jechaadha. Isa kanaadhaa filadhee jira. Akkuma argartan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo step tokko duubatti deebinee erga duubatti deebinee dhaggeeffattoota kan koo keyboardiin kun akkam fakkaata amma argartanii haala kanaan itti barreeffama barbaadan barreessu baay'ee miidhagaadha. Suuraa asirra kaa'achuu dandeessan waan isin ajaa'ibsiisu keyboardii kanarratti isa suuraa irra kaa'achuudhaaf footoo ka jedhu jira asirra my footoo ka jedhu jira asirratti argartanii footoo isa jedhu kana click gootanii footoo argachuudhaaf jechaadha. Akkuma argartan dhaggeeffattoota kan koo ishee customize background ishee jettu kana okay jettanii dakanatti allow ka jettu jirti. Allow jettanii ergasii gara gaalaarii keessanii isin fudhata. Ergasii gaalaarii keessaa suuraa barbaadan filadhaadha. Fakkeenyaaf suuraa duratti background jijjiirre isa tokko haa filadhu. Ergasii erga filattanii booda bakka akkanatti ni sirreessitu jechaadha. Akkanatti ni sirreessitu. Ergasii apply ka jedhu jira. Apply gootanii egaa amma immoo asirratti dhuftanii apply gootan ammas egaa amma barreeffama feeta yoo barbaadan barreeffamni ni jira. Akkuma argartan barreeffamni ni jira. Keyboardiin keessa ni jira. Suuraan illee irra godhamee jira. Fakkeenyaaf amma immoo akkamitti Telegram irratti barreessuu akka dandeenyu isinitti agarsiisu. Amma argartanii miti keyboardii kana maal akka fakkaatu. Akkuma argartan haala kanaan barreessuu ni dandeessu. Suuraan irra jira. Keyboardii baay'ee miidhagaadha. Haala kanaan itti fayyadamaadha jechaadha. Suuraa irra kaa'achuu ni dandeessanii. Baay'ee kan namatti toludha. Aappii kanas itti fayyadamaadha. Itti fayyadama isaallee isinitti agarsiiseera. Aappiiwwan kanneen lamaan linkii Telegram kan kootiitiin seentanii Telegram kan koo irraa buufachuu dandeessanii salphumatti Play Store irraa illee argatanii. Egaa qophiin keenya kanarra qabadhee isin dhufe kana fakkaata. Warroonni chaanaala kana haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Namootas ni fayyada jettanii yoo yaaddan share gochuun hin dagatinaadha. Horaa bulaa.